Erga muummee ministeera Itoophiyaa ta'uun hojiilee boonsaa akka biyyaatti hojjetaniin hawaasa biratti galateeffatamuun addunyaanis sadarkaa garaagaraatti beekamtii kennitee fi Dr. Abiy Ahmed waggoota 3 guutuuf guyyoon hafan kan umurii ji'a tokkoon caalledha. Sirna wayyaanee nama nyaataa ture gombisuun akka riboo abidda buute taasisuu keessattis Dr. Abiy muummee ministeera Itoophiyaatti waggootan fudhanne. Keessumattuu olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfiin juntaa addaan buqqisuun milkeessan hawaasa dachee Oromiyaa godinaalee garaagaraa jiraatan biratti godina Gujii Lixaattis hiriira deeggarsaa hooggansa Dr. Abiyyiif taasifameen qaamoleen hawaasaa hiriira kanarratti argaman kaleessaa farra wal bira qabuun kaasuun dhugaa jirtu guduunfaniiru. Nuti durille gizee xaaliyaanille tokkummaan wal qabannee garbummaa faranjii jalan bullu jennee wal qabannee haanee warra baasineedha. Naaf dimsiif hin sodaannu har'aala boruuf dimsiif lafi kennamu abbaayin kenni bishaan kenni kennamu. Bishaan kenni kadhalataa kennati hiriiraan deennaa Abiy Ahmed hinjaallanna የፍልስጤምና አባት የአንድነት አባት የዲሞክራሲ አባት hinjaalanna ammallee gonni dubartiin jaarsan jaartiin qeerroon ammallee gonni isa jirra har'a borun jennu gonni isa jirra. Abiy jechuun waaqatti nu shuume malee namaa moti erga waaqarra malee Abiy hattuu moti juuntaa moti waan ta'eef uummanni Oromoo Gujii akka godina keenyaatti aanaa keenyaatti hin dhaabannaa bira dhaabannaa. Adoo nam tokkollee nu hin dirqisiisin jaalala Dr. Abiy fiqannu goota keenya addunyaa waan ta'eef nagaa addunyaa waan ta'eef goota addunyaa waan ta'eef kanaaf deeggarsa isaatiif baanee jirra.